jana janan turre ana fiati fayo bakka bilal me sifin to maka birana basa turte bara maka senati ti lubbu khale bar ما سود الناجت عوانة ناجين فياني موتا أنا هذا من خيتي في سيس أنو رفيتني سنجوب لا بربنا يو نبي خواتي أما لغان التياسة أما إيه نتين جينا لغان ستياسة جرلا الغاز تكنا كوجرة أما هذا من ننجنا نقول هذا ارسل أبدو كاي هلو السلام عليكم وعليكم السلام. كم من أجا أنا فايورة فايو. أيوة أم ترى ما ترى ولا بيني ترى إيه بنتي؟ هاي إيه ستي أنا من دقت يا ماليو والله يا بنتي يا واسم بير. أكملت نبين يا ملا ما ترى والجنا جنان ترى أنا عافيتي أكملت بيني ما لفسوا بل من جاني جال له إنكابو هذا المان سنين بيخبر سدرانو هذا الماني وصبا الماني تاتو نجالة تورتي مي أكملت أنجنا متأمل لما دوبر ودمني هنجنا أبدا توري الرقم خينا ما جافة ده أرخان سيار قد خانة تركاتنا بقوة تجاف سنسين جالة دنانجيتشا خوبه وصديم تنجالة فتا أما ما خيسة تيسي سجلين أكبا No. Anta ka, tagay da. Ka ilman ma tu jas, imbe utak ka egan jas yehudi. ما شاء الله ممكن وانت بانا سنخة ملائكة سنة ما أكن شكي الديو ملائكة يا بني آدم جابوا كلام رجل جاسو يمديو. أنا وجه سويتي خاكم متنا وجنا سين أم منا بنا سوجرا دقنا سوجرا برا منا ميكا باس ميكا ما مخينا في تأتيني أرس أركدي أكمل تدينا ما متى خنا وجاسو بيننا كمن وجاسو دندي سري غافسا no amana man na ga tezia wanda ka to jazo ne di pakati mana mi gadi okura fani da kugar ma pakala مالي في منابة دقاجرتون دبتشو جرا ثايتين ستة أسو جرا الكني متي قيان ستة أسو جرا يو منابة اللي تاتي وادو قاها يام منابني إيه سمعتك يا بيت أنا هيدا بكتب والبيت سنا خيستي كمتي سمبينا شميلة والبرنا والتي حاسا وجيكا ما أنتو ريانا فاتي si argumalee hin oolu jettee galgala ganama hulaa jalarra deemaan turre ati an si argumalee naan jettee ganama galgala dhufteen salaamaan turre duraan si malee habiraa jira namni maqaan ishee giddulaanii beektaa maqaan ajumma maqaa kee beenanuu sitti haasaa jiraame an faayodha faayoo sitti baddee jira bargab itti yaaditi itti taa'iti naa deebisi ammoo an si beekati yoo si arge sin beekaa sagaleen sin qabaa raqama kee kanas duraan ni qaba buloos si godheetiin jawwaalillee na jalaa badee amma barbaade si harkadhe jawwaala bitannaan xalabaan ture duraanii eeywa ni qofan taasinumaan gammadeetiin kan inni irra si dubbise jechuu jira hee jetta usba duran ni dagatte sifin gaggaba sifin onnet yagachiisee rafu yoo sin arginaan jettee natti sobaan turre kophee sitti fixee naan jechaa naan turre son kara mana keessanii oloo deemu kophee fixadheetiin jira jettee natti dubbataan turre ta'ee zabanuma ammaati kananni gizee waa argate nama wallaalu wama jiru kuni dhaga'u jira maasi fakkaata duraan janaan turre abbo dura wal janaan turre anaafi ati faayoo bakka bilaalime siifin du'a maqaa hunda maqaa biraan abaasaa turte bara maqaa seenatiiti ya lubbu halee bar maasu dannaan jette haa awwaan ati naan jeen fayyaanne moota
An haadha mana keetii fi siisanuu dhufeetiin isin gubalaa barbaanna yoo na beekuu baatte amma dhugaanatti haasa'e amma natti hin jahinan dhugaan sitti haasa'u jira laal gaastirkin akka hojjirate amma haadha manaa nan jennaan. Haadha si maaliif haadha mana keetii an haajaan irraa qaban sirraa hin haajaa qaba sii ta'uu baannan dhiisudha malee dhiirti si malallee hedduudha amma si arguun barbaadan si yaadetiin jira hedduu takkan si yaade. Mana keetii. Wai suuraa tika qabadheeti mana kan kee kan hin beenye dhufa haadha mana teetii yeroo dhaqeen arguun barbaadu haa jaartii arguun barbaadu akkuma adda adda jiraannuun fedha malee haadha mana keetii agarran islachuun hin guban akka gartee sillee walumaan dhiisatan sibishii waliin guban barbaannan ammoo kophaa teetiin sarguu fedha hararra gabbee na fuudhe amma. Har'a gabbee na fuudhe isla malee sitti haasaa jira afaan Oromooti. Afaan Oromootiin haasaa jira haa. Afaan Oromootiin haasa'u jira. Afaan maaliif gisee qaqqabdeetti yaaddu? Dafi amma akkamitti nan beena kararraa gabbaa'ii na fuudhiin siin jechaa jira bara. Karaa karri hin danda'u halas karaa karri hin danda'u dhiinyi 300 na dhaqee jira. Osbo hii. Usee. Amichi omti maqaan kaayyodha wallaallan dhiisuu dandeessa obboleessa. Walaa dhageenyu na dhaggeeffadhu waan siin jujjiru. Yaani na dhiise jechuu keeti? Na jibbite jechuudha. Akkamiin nan jaalatin abboo amma teessee sagalee na qabaa turte barsammaa haattee nama hunda keessa teessee jimaa asiifasiin facaasa. Dubbii gabaabduu anama taaskii qabaddeetiin dhufa bakka nuti dhufu naa wassade yaanii naa hin. Suuraa ta'e maalati mangistii yaman kanaatti kan namni hundi si beeku maalaa soitasa? Ifin goggodhin ka'a namoota goggodhuun jibba yoo duraan jaalatti sirraan qabdeeosiin jibba. Ni danda'a kamitti hin dandeenye. Eessa nagara? Bakka dalagaatitti akkaan si godhu kuma ni janaajjantee qalbii onneeti yana fuutee na sobdee siin jaaladha lubbuu maali jettee har'a gartee haadha mana keetii sanii dhayxee na wallaalte jechuu haadha mana kiyyaa anaanis bara haadha mana kiyyaa tafuu dura naan jechaa turte ni dagatte haadha mana kiyyaa lubbuu naan jechaa turte har'a ammoo achi deemteeti shaffaattee quuftee dalagattee har'a maallaqa harkannaan gaafa miskiinummaan si jirtu san akkasitti wal barreemi har'a ammoo haadha mana keetiitii gaafa sandistii amma isheen wanta jennaan itti deebitee haadha mana kiyyaadha haadha mana keetiin irra dhaaddaa anis haadha mana naan jechaa turte bar duraan. Ma narrabbashiniiti jettan si narrabbashaa jiraa bar. Ishee silaasii fuudha waluun qabu baran. Siifin dhufa laal inshaallah amma 77 yoo adda turree siifin dhufa gaafan sii dhufe immoo sii dhumattee beeka laafshummoon ta'e bishaan fitte nagarra ture amma si haa dhabamsiisu dhabama. Hidha geessan kun wayii ammanta nagaa hordoftotaa fi gartee kabajamtoonni bal'oo warri jettanii kunoo akka wanti yuutuubaa Nasruu nu jalaa baaseeti jechuudha. Nasruun akkuma dhageessan kanatti gurraan dhageessan jechuudha. Gooma gartee ifa bahaatti asirratti isin dubbachaa jirra. Ani immoo kunoo waraana hidhu gaara guddaan dhalaala isin quba qabdanii. Nasruu akkuma gartee inni na jalaa wanti baasa kanatti nuti qabeenya waan gartee bal'oon keessaa qabu baafanneeti hiisha keenyaa qabna jabeeffannee sanduuqa keenyaa qabna jechuudha. Akka wanti hogoyduu ta fudhatee irra taa'uun kunoo dhageessan Nasruun akkuma isin dhageessan kana sagalee isaanii beektan jechuudha. Nasruun guyyaan qabee kunoo bal'oo bira fidee isaan gartee waliin kokkee isaanii irraa badhee isin garsiisuus gabaabatti beekte jechuudha. Sagalee isaa biyyoon amma janaa jirte jechuudha. Nasruun xiqqisha mootummaa guyyaa lama itti deebinaan jechuudha. Haa jee dhufaa afaan kiyya afaan waraabessaa keessa seenetti Nasruun nyaatamuuf ta'a. Nasruun noo dhageessa jechuudha. Waan ragaan gartee hin qabne waan gartee ragaan hin jirre asirratti isin dubbannu jeetiin ragaa qabatamaa wajjin isiniif waan kana goosise jechuudha. Akkasumatti ani waan hin gartee je'e takka irraanumaan deemu muraa mataa fayyaanumaan du'a malee. Yuutuubaa fuudhu nuti immoo akka bal'oo asitti gartee azzabaa jirru
caccabsineeti jechuudha. Weerra keenya feddaynee kana booda takka takka inni deemnee waan godhaa goonus jechuudha. Murteessinee jirra jechuudha. Nukufa yakati. Dara. Nukufa inumaa. Yee kufa inumaa. Asirree kan giddaara sanii maxxanee. Baay'ee afaan qabu. Nukufa taa inumaa. Akkami kufa taa nukufa inni kun. Eessa irraa fitee kufa. Nukufa taa. Nukufa taa taate. Eessa irraa fitee kaayu. Kaayu. Qabni afaan. Harka afaan beekan. Nukufa inumaa taa. Sompana qabsiisu deema. Baay'ee dura eeggee. Kan ismati amma yaa kun. Uumma qaban laal uumma nagaa qabata maal gartee uummata gartee kana malee waan gartee hojii uummata gartee kaayu. Muka fata, eessa mana fata? Mana fata. Nagaan asoo jira qofaa maal fidee? Maa fata? Maa fata? Qofata. Us dhiiti raayisa. Nu qofaa isa nagaan asoo jira nu keessa koflu jiraachuun dhabu nagaa qaba. Akkuma gartaan isaa jechuudha. Keessa koflu jira. Qalataa afaan qabeeti jechuudha kun qofaa isaa isa dhorkee qabee harka kanati. Harka kana qabeeti. Wal qabnee jechuudha. Akkanatti hoo irra taphataa jirra jechuudha. Kana booda gaa eegee inni waan kana godhe duraallee qusataa jira jechuudha. Lubbuu sana hin baafnuu jechaa jira jechuudha. Abadan inni yuutuubiin baatee nu argaa. Isa lubbuu nu baafnasitti. Nasruudhaa dhiirummaa isaa kun agartanii miyyoo dhalaa janaa jansiisee jechuudha. Qabee nasruu kokkee qabee wooma gartee kana isa dalagsiise. Isa agarsiisu ta'a. Akkanumatti jechuudha. Duuti isaa ta'e akkuma fayyaa. Abdii yoon gartee hojii eegalee hojii amma takka takkaan gartee takka inni ma bismillah inni bakka itti fuunee jira jechuudha. Naaf caaltuunis waraana fayyaa akkuma jireetti jechuudha. Haalidhaatti garsiisee jira gartee yoo saniin bobbaatee jiru akkasuma dhalaa hundi galaa jirti jechuudha. Laakiin nama dhalaa ukkaama meeqa dhalaa? Dhalaa kun laa. Kunama bishaan immoo laala ija laala. Kunama bishaan immoo urgaasaati. Bishaan irraa gurguratanii wajjin ni jirti miti. Akkanattiin kun bara dhukee irraa haasaa jira jechuudha. Nasir kunoo gurbaan kanan kunoo balloon bantanii. Kanaafuu hanga gartee nuti isa kana jeerutti du'asaa isin gartee nuti jechuudha. Nu faana buutanii awwaala irraa ilaa akhiratti waan gartee nuti nu faana buutanii hordofuun isin irraa nutis gocha kan jette fufnee jirra. Maasalaam.